بابلي مثلين كلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيفج إن لينكم مكان يا الله فان كيسا نبده دبيتني نايم أرجع بها كيسا نجا قديش رامي سلمتي رامي سيمتي ميكوتا دشيا كسين بريد وجين داو التوتا في كبجم توتا كينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهرجي وجلال لغوتا ولله لا يكون مكان سامي نابري صدفا نابري سامي لغواني تي بابلي نسون جين بابلي أوليتي مالي غوتا إرر غوتا إرر غوتا أفج إرر غوتا تي dildilaan jite ummanni korkon jite yaanu akka kida wata kan bahasa kimma san ke san gane bahi wa ai mi so man dubbati insha Allah nani daga ke saya ma mun ga erar gota erar pada fagaan ni bar eda dema bulle amma kun wakale ka amma le qabson dema jirra gara jijjiga iro malin makina na kamta fiigaa dhufe qabu dadhabee seene wallahi jedhe yaa khaliqa ye itti seene jalaa gori makina jima awwadai jalaa gori adeero sitti seen awwadai makamin namte kaa ijoolleen harraggeela waan isiin gootulaan Kucis, erar gotat. Maybe ya iran naltan naima. Wari nanno kanat dalatan fa yo jiratan. Kuno bishaan kut erar gota yaadini. Erar gota. Gari erar fi dildal erar gota kana. Kana kuno erar gota temma yadan. Kute ka wajiman jala gur jala gur banan ka makinan jima daran ma goda Nora laga naga baga nagaan dhuftanii nun jettani ahlan wa sahlan mee ijoollee naannoo kanatti dhalattan kanaannoo kana baga nagaan dhuftanii taa jiranullee ikuti awoo Rejima kopi. Muhammad dirre. Nalala jirta Muhammadu. Naan bilbilin ka narkatti dhaabata asumaan naa bilbil. Dirre dhawaa sirra goraa boota sirra goraayyee. Suudi Arabiyaarraa. Hayyee arargee biyya jaalalaa keessa jirra. Buat ummata miskiina ummata gaariidha ummata nagayaati ummata nama jaalatu kawaan qabu namaa qoodu baay'ee jaaladhan yeroo gara harargee gara galu yeroo hedduu hin deddeebi'an argaa turtani ummata nageelledha jechuu ummata naman tuune abadan naman tuqan akkasanii Muhammad wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah gara boodatti wal agarra Qur'aana qoonne jechuu inshallah Qur'aana finnee dhayne Qur'aana qoonnaa nu argitan gara boodaa inshallah Qur'aana gara boodaa qoonnee bakka Qur'aanatti nu agartan fedhii rabbiiti haga ni torkiin dhaabatutti nu wajjin daawwadha be amma kuno gammoojjii harragee keessa gal'eenu gara lafa uwwituutti seenne barahatte jechuudha. Tana fakkaatti alhamdulillah karoomni ammoo akka waan irraa ka'e nu fattasha humna addaa